bara ijoolleen keenya biyya Arabaatti galanii jaalallee isaanii kan ta'e jaarsa isaanii durii kan wal beekan jechuudha. Kan yeroo ijoollummaa isaanii wal fuunaadhaan waadaa walii galan miti. Baay'een keessan akkasitti deemtan miti. Bara akkasii keessaa ijoolleen keenya galanii jaarsa isaanii durii deeffachaa jiran akka birrii liqii durii deeffachaa jiran. Sumayyaan immoo jaarsa ishii ani hin barbaadu asiinuun bahuu hin dhufu wii itti gaa barbaadamteedha. Argitanii mitiire hin gowwamiina nasin amma maal sin gorsuu dhufe seetanii dhiirri baay'ee waddadeedha. An keessaan ana miti kan jedhe waddade jechuun daataa miti yeroo bahu daataadhaan baay'ina irraa badaa miti dubartii irra baay'eeti. Kuni daataatu haasa'e. Fayyee jetti gasilaa isin beekumsa kan jedhe hin hordoftan miti beekumsa haasaan jiran. Kana jechuun irra waddadinaa isin jedhu dubartiin baay'eedha daataadhaan yeroo laalamu. Dhiirri immoo muraasa. Silaa'uun beektu dhiira maaltu akka fixe maalitti akka dhumu dhiira hin beektu. Maal isinitti masa na caalaa isinitti beekaa. Kanaaf hir'ina jira isiniin jechuufan. Hir'inni dhiiraa jira. Kanaafuu maal godharee shamarran keenya isatti dadhabeessa maal jedhee isa kaawwatee deeme qophaa bittuu jedhee eenyu jedhanii iddoon ta'e lukkuu qaleedhaan qoqophaasa dubartiin kan biraa sin jalaa fudhatti. Kunoo akka ayyuu Sa'iidoon qophaadhuma saasa sirriisa sayyamanti sirratee ol sirratee gas sirratee Yaman babbareechite as qajeeshite achi qajeeshite qabeenyatti hortee yoo ta'e akkas dhuguma siniin jedha. Silaa isheen akkas ishee abshaaladha na jedhe haadha isaa silaa heerumuun ole maaltu ganaa daaraa keessa ol si kaasise akkatti heerumuudha. Kun garuu maal barbaada seetan kutannoo barbaada ka ogummaa barbaada jaarsa namaa furachuu ogummaa barbaada. Fayyoo sittaa qabu kan jedhu sin jiru maal taare nattaa qabu mishkila. Maal rakkoo qabaree nattaa qabu. Hin qabuufan jedha bare. Maalatti qaba seetanii yoo karaan sun banaa ta'e bichaa natti qaba. Nagaa sidii maa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessaniin baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaa har'a geessanii. Yaa riilaaksii mugodhaa isinitti taasaa garuu waanuma sirrii isinitti taasaasu yoon kolfees jechuudha. Egaa tokko ergati deemtee jechuudha. Ergati deemtee jaarsi kee nama biraa faana jiraatee yookaan seegee dadhabee eeniti biraa fuudhee mucaayyuu ashee gaafatti dhuftummoo naadii malee naxxaraarame malee si malee kan jedhus jira. Kan si mudate illee jira. Anu waan akkanaa yeroo darbe viidiyoo wayii isinii dalageera. Inna jaarsa kee immoo kan itti dadhabdee kan itti xaarte qabeenya keeti baay'isawee qabeenya kee jechuun irratti dadhabdeetti investii irratti gooteetti amma namni tokko mana keensirraa fudha jedhee soo dhufe akkanuma natsaa kennitee fi beekaa achumatti jiraadhaa manicha keessa jiraadhaa ittiin deemta qaltanii na guurtu asii du'aa koo bahaa itti baqa seeraan illee dadhabde du'aa koo bahaa as keessaa itti jaarsoofis qabeenya ofiiti. Yoo ta'ellee ishee sirraan dhufte mana qartee hankeetti deebi'uudha malee wantichi waan rakkoo uumuu qabu. Ishee fuudha ishee isee maashi mushkil. Arabi fi bakka tokko garaa horga maashi mushkil jedhu warkanoo maafi mushkil jedhu amma fi mushkiliin beeka. Inna akkuma qabeenya kee mana kee wayii namni wayii hin beekamu akkamittuu waan ta'e ufeetti si falmu. Akkuma du'een argamatu sana gaafa jaarsa kee bantaate dhuftes du'een argamate mana qarudha. Akka Sumayyaa kanan gowwamiina dhugaa waaqa Sumayyaan amma gowwamtee jaarsa ishii kennite. Bakka lillaahima kennite sixoota tola kennitee dhiiste. Silaa osoo Sa'iidoon fedha irraan qabaanne osoo ishee makanatti maxxanee hafe ta'e osoo ishee yuun barbaanne argadhee dhimmadha. Osoo inni jedheetti kan isheen aartee achumaan haftu malee kan isheen aartee achiin haftu bakka mooraalii dhabdee malee otoo inni akkana ayyuu bira taa'e konni an ayyuu hin jaalladhu siin hin jaalladha haadha ijoollee koo Ummu Jamiilaa
የልጆቼ እናት ጀዴ ካባጃን እቲ ሃሳኡ isheen እኮ tokko waan gochuu qabdi turte Seeyiidootti ilaalte bakkuma siniin jedhe kana tarkaanfii mataa ishiitiin Seeyiidoo ishii kan ishii qofa godhachuu dandeessi turte dhugaa siniin jedha bara karaa barbaade karaa olis karaa gadis Seeyiidoo kan ishii qofa miti duraanuu Seeyiidoon kan ishiiti miti Seeyiidoo ishii kan ishii qofa godhachuu dandeessi ture amma maaltu kana na yaadachiisisee amma TikTok irra deemee zeddoo hin heerumtee sana sinii hojjedhe miti amma ijoolleen keenya kun immoo gaafa heerumte yookaas gaafati waan ta'e taate kan durii fiduu seenaa kee durii faa amma niitii qabaadhaan jaartii qabaadhanii suuraa maxxansanii sirbuka zeddoon keessa maal jetti duruu kan kooti nan deeffadhe bakka kan koo ture ana maalii dakal fuudha isee nan ilaallatu ani qabeenya koo deeffachuudha seeraanis haa ta'u heeraanis haa ta'u humnaanis haa ta'u deeffachuudha kanaaf deeffadheetiin jira irgirii dhiisaa iyyette nan deeffadhe malee hin fudhanne namarraa dur kan koo ture gidduutti waan ta'e xaalqaa seentee ishee kee amma naqqaree baasee anko godhadhee dhagaa dubbe anata kanatti sini abraarre isheen garuu deeffatteetti qabeenya ishee amma naan taa'ee ilaalu dhuguma deeffatamuu qaba bakka kan ofii deeffatamuu qaba caaltee argamte deeffachuu qabda zarafamtee haftee hafuun qabdu saamamtee hafuun qabdu yeroo amma dhugaa akkuma dura siniin jedhe hirrinni dhiiraa akkuma jiru usuma jiru kanaani qabeenya ofii lillaahi fudhanii namaa kennu sirriidhatanii yaadduse sirrii miti anamma Sumayyaan soona dhageesse dhugaa nan gorsa maali nan gorsa ichun fakkeenya tokko laalte gara qabeenya ishiitti deebitu qabeenya dhuunfaa ishii qabeenya ishii irraa fudhatamee ta'a maare dhugaasii jedhabar ile hillikii keessa innaa nama gashu garuu wanti tokko itti deebita bar hillikii itti si deebisa garuu hillikiidhaan itti deebiteu abbaa ijoollee keetti jaarsa keetti inuma jiraatta jaallattee faana garuu hillikii nama jijjiiruu qaban jedhaan dhugumadha maal onneen kee ka'uu qaba osoo ana ta'e garuu hillikiidhaan dhugaan jedha nillaayuma kana kenneefi akka bashaatuun godhu dhugaa waaqa osoo ana ta'eeti yaa uga garaagaradha nu malee tokko miti waan nu daangeessa amantaan keenya tokko miti amantaan keenya si jammar jalqabuma gaafa haa jennu amantaan keenya waan akkasii qoosaa akkanaan jiru qoosaa akkanaan hin jiru lama fuudhuun hin jiru tokko fuuta tokkitti fuuta waan biraa goote hin sagaagaltee hin ejjiteedha yoo waliin taane sanuu hiikaan jedhu wangeelli keenya dhugaa waaqa wangeelli keenya fuudhii hiiki kan jedhu abadan hin jiru bakka hin jiru fuuta kaalas dandeessee wal jaallattee gorsamtee barsiifamtee bakka gorsaan deebita barsiifamtee deebita yoo waan barbaade iyyuu jiraate akkanatti qaqqajeelfamaa itti fufta jedha malee wangeelli nu ta'e baatee hin akka warri bara ammaa kana waan ta'e wayii bakka riifaraala wayii jalatti akka waan fidame wayii wangeelli jalatti riifaraalli wayii xinnoo wayii akka waan dhufe walii ta'uu dinnaa waliigna bakka ammanama ina yemu dhugaan siniin jira kana baruu qabdu la warri miti hin beeknellee kana nu beekuu qabdu garuu namni ofiin buleessadha akka barbaadetti jiraata amma barbaades immoo godha na maal jechuu barbaadeni nu waan akkasii hin jiru tokkuma fuuta kalas na kanaaf anammoo irra jedhe haasee waan sodaadhuun qabuuf jedhee tanani garuu osoo ana ta'e immoo jedhe osoo an bakka Sumayyaa abbuuse osoo an akka Sumayyaa kana ta'e waan kana narra gahe ta'e laalammaan Sumayyaa yoon ta'e waan Sumayyaa kana dhaani musliimadhaan maalidhaan jechuudha isheedha jechuudha yaadaga osoo ana ta'e aarii keessa galee hillikii keessa galee akkatti qabeenya kootti uftee bashaatee jaarsa koratti uftee bashaatee irsaa akkatti warra furdatanii irsaa guddatu jettee teessee nyaattee ani immoo qurqur jedhee ija qulum godhee jara laalaa ijoollee faana moo rabu maal nan godhin jeenin naaf ufina baaru malee qaxxilattee hin gala mana kootti qaxxilattee dhengalee isa boodadha tarkaanfii fudhadhu jaarsa kiyya dhuunfadhee ofitti deebisuudhaaf isa booda waan ani godhachuudha
maa waan nama sodaachisu hin jiru, maa waan nama godhamu hin jiru. You know? Dhuguma sinin jedha sinu jaarsa keessa lillaahi fuutanii namaa kennitanii hin taa'ina. Bakka hin jedhina jechuun amma baay'izawee warri dhiiraa amalli isaanii maal ni beektu? Tokkoffaa ati yeroo irraa fagaattu warri kun egaa warra irraa fagaattanii deemtanii sin jalaa fudhatameefan jechaadha. Yeroo irraa fagaattanii nama biraa faana haasa'uu jalqabaa, nama biraa faana jiraachuu jalqabaa. Waan akkasii hin dhageessu. Miti? Hin dhageessu achuma namicha sana xarqam gootanii ofirraa dhabama gootu. Bakka annaas hin akkas gootan itti citee hafennillee. Itti citee hafa bakka isheetti. Itti citee hafa. Dursa namni kun dhiiradha waan ta'eef taa'uu waan hin dandeenyeef hamma kan hundumaa taa'ee sin eeguu waan hin dandeenyeef miira isaa to'achuu waan hin dandeenyeef yaqee waan ta'etti galeera. Suutuma suutaayyuu haa ta'u. Inni parsantii 100 hundumaa ittiin galle meebii eeggannoodhaaf hammati gaafa dhuftu bakka appitaayizariin jiramni amma fakkeenyaaf nyaata nyaachuudhaaf akka appitaayitiin kee banamuuf inni immoo miira isaa itti bahachuudhaaf haa jennu. Ati immoo shuma kana yoo dhageesse ilmi dhiiraa sijjamar taa'uu waan hin akka taa'uu hin dandeenye beekta. Amma gaafati dhuftutti garuu maa gochuu waan hin dandeenye waan barbaade haa godhu. Hin jirtu ati hin agarre ija keetiin. Ati immoo shuma kana argattee balaa kana buustee xirqam gootee sayyuu cuftee bilookii gootee waan minaamin jette waan qabdu faan inni mana makeetti maal keetti isheen akka soona goote dantaa ishiiti bakka. Hin fuudha oofishaalii godhee fuudha. Isin garuu maal gochuu qabdu seetanii bilookiin godhina. Yoonni amma yeroo gaafattan fakkeenyaaf akkas gooti lakki sobaadha kun eessa jira dubbiin akkasiidha taanaan xinnoo mashii bakka miira isaatti ba'uuf dhaqe malee fuudhuudhaaf miti. Dhugumadha. Maasin miira isaa immoo taaba'u tatsadaada'u. Bakka mana fincaanii dhaqee namni qulqullaa bara. Akkasiniin jedha taanaan namni kuni miira isaa to'achuu dadhabe ilmi dhiiraa miira isaan to'atu dhugaa dubbachuudha. Bara hamma kana waggaa tokko galamu waggaan tokko baay'ee dabarandee hin danda'an isaan. Kana abadan hin danda'an. Ani yooman kana godhe akkasii soba dheenyutu kana sitti himee gaa'ila koo diiguuf jireenya koo diiguuf jedha taanaan bakka dhiisati. Inni yeroo moo wayiitti dabarfachuufidha kan ishee bira dhaqe malee dhugumaa ishee fuudhuuf miti. Garuu ati kanarraa kaastee bilookii xirqamti gootee qabeenya kee faana bakka dhaabama isa gootee akka ni deebi'ee faana naasofne si goota taanaan immoo suuta ishumatti madaqaa deema. Ishuma kaleessa soba jedhi sanatti madaqaa dhufee bakka oofishaal hin fuudhee. Amma iyyuu miidhame iskeetti mee as sunumti dubba eenyutu miidhame. Isheen sun latti qaxxa jettee dhuftee silaa dura inni majejjedhee biraa deebi'uuf ture yeroodhaaf faana jejjedhee deebi'uuf kan ture dhuftee mana keetti galtee qabeenya keetti galtee maallaqa jaarsa kee harka jirutti jiraatti. Miidhame si miti simooyyuu miidhame sumatu miidhame. Kanaafuu erga dhiistee deemte jaarsa kee maalii kee dhiistee deemte bakka akkas godheeraa dhageesseetta taanaan garuu gorsi of eeggannoo faatti kenni. An kanaan miti kan hin deeme of jijjiiruuf jireenya keenya jijjiiruuf ani biyya namaatti rakkadhaa akkas waan baay'ee jettee akka inni gaabbu xinnoo shigoota. Isa booda hamma ta'ellee yoo faana jiraate iyyuu oofishaaliin fuudhu. Gaafati dhuftu jaarsuma keetti. Kunoo deeffachaa jiruufan jedhe bar deeffadhu walumaa gala deeffadhu siin jechuuf habiibti bakka deeffadhaa bakka qabeenya keessan barbaada hoolota keessan iddoo jirtu sassaabadhaa siniin jechuuf.